Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video birateen amma sasanii dhufneerraa innis maa inni jettanii gurra keessa seenyaachuun ni sochoodhaani. Innis maa inni waa tokko qubannee kalas waa ijoollee kaayoo jechuudhaani. An bakka taa'eetuma kee bakka inni bakkuma tokko na godha jedhaani. Asaan kaayiroorraa dhufu gulufee gurra keessatti ciliqqe jedheenii keessa na waraanee akka bakkamna gochuu jammareera jechuudha saatii ammaa kana keessa. Maa inni beektu ani nan jedhe namni tokko dhukkubsata yookiin inni marakkata waan tokko keessa galuun ni jechuudha. Ilma namaa ta'ee ni kan rakkatiin hin jiru. Yeroo ilma namaa ta'ee ni rakkatu jechuudhaani oduu qabatamaa oduu bakka qabu namni fudhatee dhufeeni gurra namaatti geesse owwisa malee oduu ammallee dhaabbataan ta'ee oduu qabatamaan ta'ee fudhatee dhufeeni gurra nu owwisu jechuun ani beeku wallahi of sodaadheera kalas ani of sodaadheera maaliin godhaani amma jechuudhaani ani akka kanatti kalas masala nama qophaan jira yookiin immoo kalasii bilbila bira jira yookiin bilbila bira hin jiruuni bilbila gootan mana min dawwala jechuudha yookiin bilbila kaasuu dhiisaa yookiin akka tokkoon ta'ani bakka sigmoo miidiyaan baafateera du'eera jedhamee kalas maqaan kiyya FB kanarraa hiyyamuu ni nafu jechuudhaani kanaafuu innaan maal keenya wayyaamma akkamitti jiraannaan jireenya nuuf kaabadee anamma jechuudhaan erga eda galgalaatii kaasee jechuudhaan kalas utuun irra finna akka kanaan jira kunoo nagarta dhufuuli kan kola akkasiin goggoddee jettu goggdee silaa godduudha jennaan maaluma abbaa kootiin godhan jedhani kunoo rafiitiin na qaba kunoo mugaatiin na qabaani akkanitti rafuun qabu nan sodaadha yoo namma ka'anii irriba keessa badee intinaa jedheenii kalasi uummanni kalasi sigmoo miidiyaan baafatee jedhee miidiyaa kanarratti kalasa siifachii afarsa jechuudhaan haasaa qabatamaa tokkotu argatini. Kanaafu jennaan akkamitti nama rafeeni akkamitti haara galfadheen tinaa ta'ani jiruun an baay'ee sodaachisaadhaani yaa rabbi gooftaa kan ka'uuf mugaatiin na qabiilaa waan inni godhaa jiru laasaatii ammaa kana keessa rifna hin qabne yoo narra fayyade kunoo nan sodaadhaani ammoo kalas ijoolleen haasaa qabatamaa tokkotu ergatiin jechuudhaan kunoo baafateera kunoo obboleessi keenya maalo naatti fachisuu jedhe kunoo kanaafuu jennaan jechuudhaani uummanni jechuudhaani waan akkasiitii jiruuni akkamitti waan tokko jechuu dandeenyaan silees yuutuubiin bara lanaa'oo yaa'akii waa tokko uummata gaggabsee haasaa dhugaatiif soba wal makatee dhume addunyaa buburreessee wal keessa makee fixee maal abbaa keenyaa wayyan jedheeni ana wanni giraanatti gaabba'aa jiru garuma fuulduraatti akkamitti jiraannaan inni firaankii jedhu firaankiin hojjedha jedhee dhaqee anna dhugumaa ateeni yeroo dhaqee qabame firaankiidhaa jedha inni dubartii nama irratti dhaqee qabamu dhaqee inni wajjin hin ciisee waan arge waan adda addaa jedhee ka'eeni firaankiidhaa jedha dubbiin wal makatee akkamitti jiraannaa jedha akiroo zamaanii kana jechisaa ana ilaa kana gaafinatti ta'e isinittoo akkuma na cannaqaa jiru kana isin cannaqaa jiramu akkam akkaminni jiruun nurkaa bade kunoo mucayyoo bareedduu qashtii kana baay'ee amma tokko yoo nayyuu garaana nyaate hojjate induuta jedhamee kanas yeroo miidiyaa kanarratti feesbuukiidha tiktookiidha yuutuubiidha irratti iyyamaa oolu anaa nyaatuun jedhee kan wallaahi garaana nyaatte jechuudhaani garuu dhugaadhaan rakkattiin jechuudha ilmi namaa tokko numa rakkataani dhiira ta'ee dubartii ta'ee numa rakkattiini garuu immoo rakkinni si addaan hin baafamne jechuudha rakkoo keessan jira jettee ofiisiitii kun sagaleedhaan dubbatatte jechuudha anaa rakkisu. Kanaafu jennaani yaa saba kanko yaa ijoollee kaayiroo dhaamsane si dhaama jechuudhaani keessattuu jechuudhaani yeroo kaatan bineensatu namarraa muramee jettanii abbaa bineensarraa murame nuun baafne maaloodha hin agarree viidiyoo namicha sana isii murteen dhageenye isarraa murame nagarree calleefnee kana irra tarree ajandaa torbii tokko mukura tokko godhannee maashaallah haayizoo jennee harka see kutaa turre amma deengadda waa'ee fatiyaa jettanii tokkotti nu gootaniini isiinis yaa keechirraa abaluunan jaalladhe itti yaa turteen inni kunoo amma immoo kaleessa jechuudhaani mucayyoo bareedduu kan of kanaayise induuta jettanii ani ammamiif ammamiin boo'een qallaalii wayiin boonye maaliifi kattiin tokkoffaa miskiina biyya ormaa keessa hirtii naazansiiste lammaffaa immoo bareedduun akkanaayi akka kanatti kalas akka namatti galaafatamtee kan jedhutu bakka adatti dhagahamee garaana nyaate jechuudhaani ani amma gaa jechuudhaani masalan ammaaf namni na bira hin jiru qophaa koo hin jira jechuudhaani
ijoolleen guddinyaa kiyyaatti dabalu irramne rafee jennaan immoo kalasi dafee rafu malee rafiitiin qabeenaan guyyaa tokko guyyaa lama farrafuu danda'an yoo nama rafiitii keessa dhabee badee jechuudhaani namni kalannatti dabalu an kaasuu dhiise jechuudhaani kalasi indu'e naan jettuun waan makkamitti rafaan kunoo irrimina qabeelaa waan inni godhaa jiru yaa rabbi gooftaa kun maal babbaa kootiin godhan makkamitti rafaan dhaabiitti rafamoo taa'icatti rafaan kalas erga jettanii kalas ana akkuma itti rafaan kalas diqqata moo yaaki ammoo ijoollee waan aan jedhuun yoonni moo diqqata rafee immoo badde maal abbaa kootee akka amma itti rafaan taa'ee dhaabadhee rafu moo taa'ee rafa moo ciisee rafaan akkaatuma rafiitii ton harkaa badeeni akkamitti rafeeme biyyaa marjoo kana naa hiikaanii jechuudhaani hiika kanaanatti maa akkan itti rafuun harkaa badee jira jechuudhaan sa'aatii ammaa kana keessa yoon diqqata rafee bade ammoo ajandaa godhatamee yookiin torbee tokko yookiin torbee lama jechuudhaani mucaan hin du'ee jedhama firan qaba nama na beekuun qaba yoo haati kiyyaaf obbolaan kiyyallee miidiyaa irratti hin argamne 24 jechuudhaani namni na dhaga'u tokko kalas namni na beeku tokko jaratti beeksisabiitti muunniisuun mucaan kan koo akkas ta'ee jedhanii beeksisabiin kan koo na jalaa canna qabu maraatti jechuudha haati kiyyaani obbolaan kiyya kanaafuu innaan amma akkuma itti rafa rafiituma akkaatuma itti rafuun sodaataa jira bakka yoo sa'aatii dheeraa rafame yoo kalas namni du'eera jedhama akkamitti amma jiraannaani yaa rabbi giroodhaan haadha si rafuuni baal jettu rafu kun wal ramne jechuudhaan tun rafiinan jiraan sodaadhe jechuudhaan akkamitti rafu mee qoyaati kalas akkuma isin jettan itti eme kalas bucuu sira qabaatti dhiifama naa godhaati kalasi haasaa utuu haasa'uun haasaa kan adda kutee rafuufanii taa'echumatti malee immoo waa biraa miti laa bucuu dhubasiiti kamsa daqiiqa bas daqiiquma shaniitu rafaanii adiraa qoyya maal akkamitti innoo yeroo ijuma kun kootti qarra rafiitiin dhufee bakka dubbicha ta'u dhufee guroo sana galaanii akkamitti rafiitii rafaanii akkasittis immoo gala jireenya naa ta'an jiru silaa yaakii nyaanni biyya ormaa dhugaatiin biyya ormaa yaakii itti nu gosaa jira malee waa tokko sinuun si ba'an jiru jechuudhaani maal abbaa keenyaa goonaani biyyaa malanuu malaa yaa oromo malanuu malaa an dhaamsan isiniif qaba jechuudhaani amma wanni tokko numa ta'anii beektu inuma ta'anii yeroo ta'e entanaa jedhutti sa'aatiin isa sanatti dubbii haqaa jechuudhaani bakka isin dhufte jechuudhaani arragaaggaxaatti itti sabaraati ho'aa isaan namaan ga'a jechuudhi isaati qabbanaa isaa keessaa namaan ga'anii ho'aan jechuudhaani waa lamatti nama baasan tokko amma ergasii dhageettii qabdurraa dhageettii kan keerraa haasaa dhugaadhuma tokko yerootti qabattee dhufte iskeelii kan kee gadi buuse jechuudhaani lama jechuudhaani ati yoo sila nama beekamaa tokko taateeni boo gurbaa isa kana maal jedhamee kalas maqaan inni jechuudhaani maqaana jaallamuu namaaf kaa'ama jechuudhaani haasaa kamiyyuu haa ta'uuni dhugaaf soba dura adda baafadhaa ka'aatii waan tokko miidiyaa irratti dabarsaanii maa inni beektu kaarraa ilaaluu mitiini kan amma haasawaadhaa fudhadhee dhufee jettanuu mitiini kabooddee jechuudhaan kabooddee namni maallaan jedha miidiyaan kan koo xayyibamma beekamaa yoon ta'e jechuudhaan miidiyaa beekamaa tokko irratti yoon sila sobuudhumaa kalas sorbaan banadhe jechuudhaan amma soba amma bakka jireenya kooti sobumaan inaa fiigitti godheetti fixadhaani xayyib dhugaa itti maa waan nama qajeelchuu haasaa waan hin tiraayidhaani boxobbotee waliin makee jennaan jireenya kanatti addunyaa bilaash dhageessanii kanaaf please my brother my sister agaayyutu diqqata moonaas immoo bakka asigima miidiyaan ingiliffannu taasee jedhu obboleessa kiyya obboleettii jedha dhaamsan siif dhaamu jechuudhaani haasaa tokko dura adda baafadhuu ka'iitii dhugaaf soba isaa adda baafattee kaate miidiyaa irratti fidiiti gurra keenyaan dhugai malee akka kanaan haasaa sobaatiif dhugaa utuu addan baafatii haasaa geejjibaatiin dhufteeni nama warreen burjaajessitanu fannaa taachuu dhiifamaa waliin ishii beeges miti beektuudhaan bakka anatti dhaga'ameetiin kanaaf adaraa jechuudhaani kanumaan dhaamsa isinii dabarsaa gara mataa kiyyaatiin miidiyaa kiyya irratti jechuudhaani sigimoo miidiyaan kana isinii dabarseera amma dandeessisaatti amma beekumsasaatti warreen viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa sheerii godhaa wal bashannansiisaa
warreen immoo isinitti tolle kanas gadi deebisaa akka beektan jechuudhaani kanaafi bakka isin jirtanutti nageenya isinii awwaanii amaan isiniin argin yaadammii kan koo rakkoo keenya wal gorfataa jechuudhaani isa beekaa keenya cimsataa wallaalaa keenya guddifachuun waan nurraa eegamuudhaani erga waan tokko hin jenne inneetti kaane kanaafi an sila sirriba kan koos bakka akka itti rafu sila wallaaleera koomentii keessa jalatti waan isin jettan jechuudhaani yoo sirra fiinaan jettani garaaduma fayyaan kana sarara galgala jechuudhaan gizeedhaan jechuudhaani akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 11tti jechuudha halkan keessaa sa'aatii 5tti akka lakkoofsa biyya Arabaatti immoo halkan keessaa sa'aatii 11tti jechuudhaani rafaa kanaafi viidiyoo ittiin kunii xiqqoosii garaana nyaattee naannin siira isinii qabadee dhufe ammasumatti siiduma kanatti naa kolfaati ilkaan itti keessa naa addeessaa isiniin jedhaani kanaafi maal isinitti dabalu maal feetu asaan biraan jiraani asaa biraa bakka yeroo biraa waan biraa qabadhee dhufaan bakka ajandaa torban kanaa keessaa tokko isii kanaanii kan na qorqoraa turte kanaaf bakka jirtanutti nageenya isiniin hawwaa masalaamaa bye bye my friend doche goddenyota koo hiriyoota koo warreen na beektanu warreen na beekne yuutuubii Sigmoo miidiyaa irratti kanaaf masalaamaa kanammoon irraanfatina likes shares bye